أمان دبر أمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن بقى نجان ويلا نسم الله. الحمد لله. نما لك وركة أبا إنجو تيجو نما دبدي أبا المنشني قرتي جرتها بقى جراتي بقى ربي سبحانه وتعالى ولينو ديبسي غافا غرغودا تندبين إن جباتي بيكي أبا إنجو تيجو هندما يوسي يا ممالي إن جباتي مي عافية أنا كم فيانا كم يجولنا كم ماتينا أتي والله أنا كم والله والله بريد الحمد لله شكري ربي بدني أكغاري والله جولنيس بريد جرني أنا اللي أكغاري جرا هاتي من تيالي نجاي كبدي همان جتوان كا دبرتين والماكات يعني بيكا نمني ندرا سا وما gara-gara dukubbi ma gara-gara mati alhamdulillah fayya wallahi akagari galanni rabbi badin. ما شاء الله. إيه مالتو أريجا جوتو غرسا كانتاتي ناوسون دبر ترباني Eh. دودا مالتو أري دايمني قد تشاجرتي نوتيس دلو ما جرى. Wallahi waan nama ajaa'ibu isinii fageenya arguu yookaan footoo arguu miti ani iyyuu amma wallaalu jira kana keessa isin qofaa miti أيه. amma adada gabbayee ol deebi'uun sila kun saaladdiin moo nuuraddiin jechuutti deebi'ee waan waan isin nama agarsiifne hin jirtu alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر. تولي قالني ربي فاجئ كأنني إلمان نما كنون كأنني جمد Kanan. تكو يا ربنا كن جل تكو 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 نبي لك يا ربي نبدأسي بيتني يوم من المراتو يا رب لكم بدأسي لني ربي سي بدأسي الحمد لله يبقى كيس نوراسي كان ناهرة ميجا مدن كان كيس واحد دون مدتا لكولا مورون هاتي هرما لما قبدي لما وسيسون مشكلة أفور أمول إنجر تان شفاي سنرا تاتي ماله لأن ربي مي كان كيس تريبا مي كم يكون يورا يكون نيكا تون روف درام أمي مال مي مدنو كان أمي Mudannoo wallahi jechuun waan garasii wal qabateellee osoo hin ta'in karaa hirribaatitti tara taraa eena yoo haati mana xiyyaa ammaan hin tattaa'ulleedhaa xiqqishu gadilleen babbayaa waallee ina areedha ol gaffii fiigaa. Sa'aatii gimaash halkan sa'aatii lama shan guyyaa subii salaataa galullee nima jirti garuu sa'a lama shanii tana hima rafa. Aga sa'a sadii afurii tana hima rafa. Isitu ana caalaa hin rafne jechuun danda'a. Isiin ammoo hin qabdii akka gaarii qabdii haati tokkichuma ol fuuti wal lolla amma ganamaa galgala tokkicha irratti namni tokko waliin dhalee tokkicha san irra wal lola nu dila kana argannee diluma kana irratti wal lolla. أما كده يرو إلمون تك بيتا يرو إلمون تكا يعني ندب أتونا كان أجتنا رابع أما يجون كلتي ده نموت إلمور كان ربنا نسي يو كان فوتة أتي كان فوتة يوم كان لما كيس كان تبلا كان فات إيه والله كو كان رتي مال جتان ربي نمون ده بداسو كان هم ده والله ربي بداسو غرو موتو أن جتون وانا نجرو نجرو هاتي haadhattu murteessaadha waan guddina ilmoo tanarratti ba'aallee rabbiinillee karuma jaraa qabee falatee cabsee fiduu ilma dhiiraarra kaa'ee waan nu hin dandeenye awwalumaa dalagaa ta'e rabbii wajjaan nu qoode. Tanaaf haadha mana kiyyaa hedduu galatoomtu isimattu waliin rakkataa isimattu waliin cinqama. Fakkeessanii lakkana waliin rakkata jechuun hin taatu. Anamma yoo inni ol fuudhes yoo isaan aanan barbaadan isi harkaa qabdu saniin aboo aanan kennimee jedhaan malee ka'ee waanas nama isaan harka qabadhee ka'ee akkas godhi akkana naa godhillee hin jedhuuni isiin ammootu wallahi hedduu takka wajjin azabamti. Yaani mucaa tokko ol fuutii tokkicha sanirra wal finna kanamaa fuune kanamaa fuutaa wal caalchistaatu jira. Rabbi sin dhiisu qofa jedhaani. أيوة. Mudannoon ammootu ni jirti namni ni dhufa gizee tokko nama wayii Ameerikaa kanarraa dhufee biyya kana keessa jira. Ijoollee asii qaraajifata. Nutti dhufanii ilma isaanii waliin nu dhufanii nu dubbisanii achi booda nama isin gargaaru fidadhaa nun jedhanii fidannee dhufnee mucayyoo walaayittaa wayii. Isiitu namatti bilbilee namni ergee fi yeroo dhuftee ol seente mucayyittiin anumaatti fidee dhufee walumaan finnee dhufnee illee anuma bira jirti. Teettee meeti haati ijoollee jette.
meeti haati ijoollee jette lakki an haadha ijoollee lakki ati haadha ijoolleetii miti jette. Ma. Lakka natti haadha ijoolleetii jette. Ayyee. Ati ilma jaraati malee yoo taatellee yookaan ammoo na dura as dalayde malee ati ilmoo jaraa ta'uu haadha jaraa ta'uu hin dandeettu. Hin dandeettu haadha jaraatii miti jette. Ayyee. Jettuma jara wal mormitu tana alaala mandila yookaan sooftii bitee dhufee. Yeroo bitee dhufee ol kaasuu yeroo ala waan tutturee yookaan ammoo biraa gaggabba'uuf yoo hirriba keessa jiraatanillee kaaseen olii gad oofee xiqqishu yaani simmeeti fedhii yookaan hawannaa maal akka jedhamu hin beeku. Waan sun nama bicha ilma argate bicha yookaan ammoo ka fuudhellee waa'ee fuudhaatu itti dhaga'ama hamilee yookaan ammoo simmeetii santu itti dhaga'ama ka ilmoo argatellee ilmootti argama. Ka bilisoomellee bilisummaatu itti argama. Kanaaf ammoo ana bilisummaan natti argamte yookaan ammootu fedhiin natti dhagamte yookaan ammootu hamilee yookaan ammoo simmeetiin fedhiin sun na keessa jirtu fedhii ilmaanii waan taateef alaa yeroon ol dhufetti laazima ilmooti ol fuudhuu qaba ka jedhu an ol fuudha. Yeroo kanaan daa'imman ol fuudhuuf gad jedhee jennaan dhiisii ta'u na lee jedhaan amma maaliifi jedheen. Dhiisii hin kaasinii gaarii miti hafuurri namaallee gaarii miti irraa gabbayii naan jedhe. An abbaa jaraatii barrii fuudhuu barbaadaa jedhaani. Ati abbaa isaatii miti naan jettee mucaa tokko jira akkuma obboleessa kiyyaa yeroo dheeraa hojii jiraataa turree alaa na wajji dhufee. Yoo ta'ellee daa'imni kan isaati malee keetii miti. Keetii miti naan jedha namoonni baay'een amanuus ka dadhabu ni jira kun ka biyyarraa ka feesbuuk irratti argellee sila dhugaadhamoo. Ilmoo nama garaagaraa walitti fuutee bakka takkatti walitti qabattee dhugaan kadhaa baratanii ijoolleen kaayirootuun akkana dalagu jirtammoo. Maali dhugamaa wanni kun namni jedhu sun jira. Dhugaa gaafa dura jechuun argamtee suuraan jedhee beektaa sooshaal miidiyaan tuni mee namaa seeneen se'a inshaallah obboleessa kan tokko viidiyoo anaa seenu mo'aaz viidiyoodhaan seene yoo viidiyoo mul'addu hanqasu yoo viidiyoo mul'atte waliin si naqa inshaallah. Mo'aaz viidiyoo mul'addu inshaallah baarakallaa siin naqa. Yaani zamana kana beektaa waan hundi piraanki taate haqiqatan. Piraanki taate namni yoo zamana kana yoo hammaa malleessa nam piraanki jedhanii yoo jaartii ofiillee taasisan piraanki jedhanii. Namni du'een piraanki taate namni fuudheen piraanki taate ilmoo argateen maarree gaagaameen balaa konkolaataa waan piraankuma dhumtee beektaa. Yaani sanii waan akkas nama fakkaatti kijibaa dhugaataa jedhanii alhamdulillah piraanki kun zaahira. Tolega waan gari wallahi jajabdu ilmoo haadha waliin guddisuun akkana nama baay'ee jira kan haati rabbiin gartee ilmoo irra dhiisee. Nama biraa deemte hanqamta kana marakkate boo jechuun yoo takka dabaate yoo takka asirra darbitee deemte addunyaa mataan irraa namni deema yoo deeme takka nama cinqiti gartee nama gartee haadhaa fi abbaan namni maa inni sheeka asirratti waan tokko isin himu jira asirratti bakka haati ilmoo dhiistee abbaa irra dhiistee deemtu jedhan san irratti anamma haati manaati yaa akka isin ulfa lakkuu agasii taate hin beekaa. Garuu ammootiyyuu yookaan akkan na jalaa taati akkas na jalaa taati illee osoo hin taane sodaan na keessa ture. Akkam. Sodaan na keessa turte tuni yookaan haati tuni daharratti akkana namoota baay'ee argaa turre biyya teenyatti ammootiyyuu dhanarratti haawwanni hedduun miidhamu ture. Sodaan sun nu keessa jira hospitaala seennee hospitaalatti osoo isin hospitaala seenin hospitaala hedduu dhaynee turre hospitaala Juud jedhamu guddaa kan musliimaa tokko ture isa deemne. Assalaamu alaikum Jamaal. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz. Anaa dhufu baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin fide galatooma. Anis Jamaal Aliitii barja maqaa ajaa'iba walitti dhufne. Subhaanallah. Ustaz hojii boonsatti jirta maasha Allah rabbi sirraa haa jaalatu dhugaa rabbi. Amiin. Ani jiru kiyya keessatti waan namni godhuutu na gammachiisa. Wanni namni kheyrii namni hojjetu keessatti gaafa namni dhimma namaatiif rakkamee dhimma namaatiif halkanii guyyaa gammachuun namaa akka gammachuu isaa caalaa isa gammachiiftu barbaada deemuun hin gammadaanis. Hedduu nama gammachiisaa wanni godhaa jirtanii haalaan gaariidha. Mata dureellee hooma xiqqoon laalee obboleessa keenya biyya Kaayirootti daa'ima ishaan immoo yoon dogoggoruu baadde argate. Kunooti isuma bara. Inshaallah rabbi isaa gargaaru kuni kennaadha kennaa guddaadha. Akkas.
daa'imni dhalatte ni guddatti. Daa'imni dhalatte ni guddatti. Inshaallah rabbii jiraachisa lubbuun teenyaa fi lubbuun daa'imman kanaatiif akka rabbii jirti. Ji'a 4 gartee gaafa guyyaa 120 sani hawaa hundi xumuramtuuf hawaa hundi gartee katabamtee fi xumuramtuuf gaafa sani ilmi namaa sababuma geessisa ammoo rabbiin wanni aadaa wal gargaaraa aadaa wajji jireenyaa wanni rabbiin gartee nu jidduu kaa'ee rakkoo nu jidduu fidee sirra rakkoo fidee ana na qoruuf deema rabbiin jechaadha. Narra rakkoo fideeti si qoruuf deema. Rabbiin wanni kana fiduuf ittiin ilma namaa kana milkeessuuf ittiin ilma namaa kana waan inni guyyaa boruutti fuula isaa duratti gartee ittiin milkaa'u ilma namaa kanaaf ittiin waa hojjechuudhaaf waa ol kaa'uudhaaf rabbiin qormaata kana nutti fida. Ati qormaata kana nama jala dabrootti si haa. Mee takka Jamaal si gaafadha. Dhaloota kee keessatti biyya keessa naannootti dhalattetti daa'ima nama 5 4 arkate 3 arkate annan walamaatiin beekas laawii. Mee waan akkana kana hawaasa keessatti akka dhageessee argite hawaasa jechuun akka seenaa ani hin dhageenye jiru biyya teenya kana keessatti Oromoo keessaa. Ilmaan 5 nama rabbiin badhaase. Wallahi an dhageen beeku ustaazaani oduuniin waa dhagaya karaa Facebook maa fi oduu adda addaatiin nama ilmaan akkatti ilmaan rabbiin bakka takkatti kan badhaase kana waa dhagaya ani dhageetu beeku naannoo kiyyattis namni kanneen hedduu waan dinqiidha jecha waan ajaa'ibaati. Akkasi. Mashallah mee keessuma qabnaa obboleessa keenya Abu Ikrama. Assalaamu alaikum. Sagaleen jiran seegaa viidiyoon hin jiru. Abu Ikrama. Hin beekne gaa. Rabbiin haa laaffisuu fi. Tole eessa jiraatan Jamaal? Ani wallahi Kaayiroo saniin ture. Ma ziyaarta Nin beeka Kaayiroo ture. Ayye. Ustaaz wal quunnamaa turre. Ayye. Keessa wal quunnamaa turre. Aywa. Kaayiroo nin beeka Kaayiroon hammam takka isiin ulfaattu nin beeka. Kaayiroo keessatti wallahi waan ilmi namaa kun hundinuu silaa dhala namaa dhala Oromoodhaa nama biyya san jiru hundaaf dhala namaa achi keessa jiru hundaaf du'aa'ii goonee halkanii guyyaa namni keenya achi keessaa gartee carraa adda addaatiin biyya san keessaa bahu taasisuu irratti dalaguutu nurra jiraata ture. Inshaallah isin gaa Ustaaz Jamaal hojii cimaa hojjechaa jirta. Waan baay'ee nama gammachiisaati. Ani hojii kee hedduudhaan kophaati jechi garagalee hulaa cufadhee kophaati hojii ta'e takka takkaan akkana lallaalee si bohaaraa jira. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Obboleessa keenya immoo namni gartee dhugumatti namni afaan kana dhaga'u namni dubbiin an dubbadhu tana dhaga'u hundi obboleessa keenya gamaa gamana osoo hin jennetti obboleessa keenya cinaa dhaabbatanii gargaaranii qoodanii fi sheer jecha juusan jechi sheer jettu tuni afaan faranjiitiin gartee qooduu afaan oromootti yookaan jirre qooduu waan juutana rabbiin kaaliini kallattiidhaan gartee sheerii tana jecha sheer juu kana quraana keessatti dubbachuu baatullee walii qooduun rakkina waliin qoodachuun gammachuullee waliin qoodachuun akka isiin gatii olaanaa qabdu rabbiin quraana keessatti gochoota adda addaatiin gara birootiin quraana keessaanii dhageenya. Obboleessa keenya rakkina isaa wajjin qoodannee namni keenya afaan kana dhaga'u namnummaan hundinuu gartee ergaa tana hubatu hundi obboleessa keenya bira dhaabbachuu qabanii jira. Mashallah baga rabbiin gara deebi'ee gammachiise. Mashallah meegaa mee inshallah nama dhufee ammas fakkaatti obboleessa keenya Abdurrazaaq tokko seenanii wala tolfadhaa sanamuutu seenaa inshallah keessaa beensee baga rabbii gammachiise. Tole afaaniin qofaa miti namni yoo hin dandeenye obboleessaa tokkoof du'aa godha yookaan galatoomii jaan yoo waasii hanneesii waa galata deebisuu illee dadhabe. Harragaa rabbiin gartee ilmoo jila kana nama kanneen rabbiin fayyaa fi imaanaan haa guddisu. Mee hawaasa keenyaan akka keetiitti biyya baqaarra jirtaatiisi walumaa galatti hawaasa Oromoo addunyaa kanarra jiruun ilmoo tun teenya booda warra Oromoo gartee jara kanaatu ilma Oromoo miliyoona keessa lakkaa'ameerra Oromoo kanatti hortu tanaatu ilmaan nu heddummeessee Oromoo miliyoona 60 70 80 jechaa jira. Gartee saniif mee maal jettaniin Jamaal hawaasa keenya addunyaa jiru kanaan silaa maqaa itti fudhatee
gargaaraa jira jaakaan gargaarame jaa booda deebi'ee namarraa haasaa hundisu gartee maqaan baduu irra mataan baduu wajji jedhanii maal jettaame inshaallah uummata kanaan. Ustaaza waan takkaa jira wanni beekuu qabnu namni keenya aadaa wal gargaarsaa jira. Ciccitu jira neetworkii barbaadaan akkanatti hirkachaa jira. Abshir. Ustaaza kiyya namni keenya aadaa wal gargaarsaa tanatti xiqqoo rakkina qabna. Rakkinaatu jira duubatti hafnee jirra. Yookaan rabbi irratti isaafannee tarabbii tana hubannee bakka tanaan wal gargaarree wajjin jirru ta'a kanaa jedhi. Tabiraa yookaan gartee akka dhala namaatti humanitii qofa yookaan ulaallee akka dhala namaatti dammaqina qabaannee wajjin deemaa hin jirru. Rakkina kana Abdurrazak, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakkootu nuti jirti. Saayipatti kanneen ni ciccita. Jirtu. Ni ciccita yaa. Nagaa jirtu. Jirra baay'ee galatooma akka carraa ta'eetiin immoo isinitti seene. Abshir baga seente isarraa seente gaa ilmi namaa kun bakka hedduu jira. Wallahi ani Saudi Arabiyaa irraa beeka. Maashaallah warra Masriitiin sisee tole ayyeemee Saudi Arabiyaa irraa obboleessa keenya kanaan wal argitee maal jettaan? Obboleessa keenya kana sooshaal miidiyaa irratti arguun ture gaafuma jalqaba arguun hedduu tokko na ajaa'ibee baay'ee gammadeefii jira. Obboleessa keenya rabbiin ilmaan kan keessa yaa guddisuu hin jedhaanii taan immoo mee haasaa dhawaatuma inni haasofna. Dhimma keenya kanallee dagataan immoo asitti baay'ee miidhamu jirra. Dhimma keenya kanallee dhaammatu barbaade dhufu. Daganu sanis hunda tartiibaan goona inshaallah takka lama akkasuma deemna. Waan haasofnu nu dhibee beektaa kaan rakkatee kaan dhukkuba adda addaatti saaxilame kaan rakkina kunoo ilmaan badhaasee itti gadi lakkisee waan nyaachisu waan obaasu dhaba kaan dalagaa harkatee caffaruu jira kaan konsartii keessa deemu jira kaan kafaruu jira akkana addunyaan tura akkana jiraatan yoomiyyuu gartee waan gartee rabbiin subhaanahu namaa kanne malee hin argattu hundaa isaa fide rahmatuma rabbiitu wal gahaa rabbii rahmata isaatiin wal haa gahu inshaallah sanii tole Jamaal akkasii mee inshaallah sagantaan gaa arra waan ni gartee dhufneefis asaa wadheeressuun bu'aan qabdu jennee torbaan kutees nama walitti himnee kunoo akkaawuntiinis hin jira kaanis hin jira namuu biyyuma kamiyyuu kan jiru yoo kam godhu dadhabe du'aa rabbi haa guddisu maashaallah jechuun waan danda'u mee inshaallah obboleessa keenyatti achi deebiseetiin isarraa dhagaya galatoonfachaa amaan rabbi subhaanahu wa ta'ala nagayaan si haa jiraachisu hanga amma hawaasa keenyaan hanga amma sumunii kannateen qarshii takka kannateen shilingii takka reyaala takka diinaara takka doolaara takka birrii takka yuroo takka kannateen maal jettaa inshaallah hawaasa keenya mee hanga ammaa gartee waan itti galatoonfattu hawaasa keenyarraa adda ganne inshaallah ta'ala yoo akkam hin qabne shamarran faan gara dhaafne dhiirata dhiirtuun bakka wallahi an dhugumatti ummata Oromoo ummata bal'aa ummata jaalatamaa ummata kabajamaa kanaan waa isaayallee dubbadhee fixuullee hin danda'u anillee achuma keessa jira nu hundi kennayyuu achuma keessa jira duraan dursa rabbii ummata kanarraa na uume alhamdulillah jechuun ni barbaada gosa tiyya balbala tiyya ardaa tiyya isaan keessatti na uumuu kiyyaaf Oromoo ta'ee uumamuu kiyyaaf rabbii kiyya shukrii galchaaf kanaaf ummanni keenya anaa miti anaa rakkatee yookaan immoo ilma isaanii kan rakkate obboleessa jaraatii miti ilma jaraatii miti nama biraatii furrifata jechuun namni keenya. Anaa miti ana naa godhelleedha naallee hin goonelleedha nagahallee nan ga'ulleedha garuu ammootu haa galatoomtu ijoolleen Suud Arabiyaa ijoolleen Dubaay wallahi ani galata namaallee galchee fixuu hin danda'u rabbiin galata keessan jiruu ibaadaa gala shaadaa sana agartee kaatimaa teessan rabbi isin haa tolchu jechuu yoo taateen alatti wanti ani isinii deebisuu danda'u hin jirtu carraan jireenyaa waan nama hin goone waan hin qabneef an du'aa hima isinii godhaa ana caala ammoo garaan iyyuu isinii godhaa rabbi nuuni beeka ana afaan kiyyaan jechuu caala ka rabbi isin hin jettu rabbi isin hin jedhutu caalaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo galata guddaa ana biraa qaba ana biraa miti saba hedduu irraa galata qaba of caalaa nama biraatiif rifata nuti yoo kalaallu taate yoo hedduu ka hubannu taate uummanni kun uummata ajaa'ibaati jennee ilaaluu dandeenya maaliif
rakkoo isatti jirtu rakkoo isaa beelaa fi dheebuu isatti jirtu san caala ka Dabub ka Sidaamaa ka Walaayittaa ka Siltee ka Guraagee ka Agaawaa fi Qimaantiitiif ummanni kun hirrifata jechuudha. Ummata kana takka haqa namaa yookaan namoota dhugaa namaa takka galchuuf yaadu abbumaas kiyya. Kanaaf ummanni kun ummata ajaa'ibaati. Ummata rabbiin agartee awwalayyuu jaalalaaf tokkummaa bakkiteen rabbiin nu hanqise bakkiteen itti wal kijibachuu hin dandeenye itti fakkeessuu hin dandeenye tokkummaa dhabne. Rabbi tokkummaa san nu haa kennu. Waan achirraati homaa rabbiin Oromoo irraa waan inni hambifate hin jiru. Ummanni of caalaayyuu nama biraatii gadoodha. Beeloo fi caala, dheeboo fi caala, dheebuu nama biraattu isatti dhaga'ama. Dheebuu santu isa keessaan mul'ata jechuudha. Kanaaf ummata kiyya galatoomaa barakadhaa bakka isin jirtanitti agartee takkiisa teessan seentan ka kiisa keessanii naa gootanillee rabbiin nama kumaan baasee kumaaf kitelaan lakkaawwatu rabbi sinaa godhu. Ka agartee yaadaan humna dhabee yaadaan na deeggarees rabbiin ni yaadante yaada kan kee sibbeeka yaadaaf muraada kan kee rabbi si haa guutu agartee akkasuma ijoollee kaayiroo jirtus ni jirti baqattoonni kaayirootis baqataan suudiillee hedduudha namoonni biyya namaa tana keessa faca'ee deemu kulliin isaa rakkata ka Ameerikaa jirutti dabalatee jechuudha hundi isaayyuu namni biyya hambaa keessa jiru kananii waan qabu alhamdulillah haga fayyaa qabnutti ammatu kananii qabna jennee yaadna. Kanaaf rabbiin yaada muraada namuutu haa guutu rabbiin agartee akka garaa isaanii haa ta'uuf jedha waa beekee waa du'aa illee godhuu hin danda'u garuu ammoo ulfaadhaa rabbiin jazaa teessan isin haa kafalu. Maashaallah. Agartanii waan na ajaa'ibsu gartee akkamitti garchuun gartee amantiin qabdu wanta akka gartee ijoollee Pirootestaantii ta'e ijoollee Oromooti Beeyruut irraahi wallahi nama akkan gartee yani akkan garaa laafu ani amantii osoo amantiin ta'in akka ummata kana ummatitti biyya baqaa keessaan jira osoon ilmoon qabaatiin biyya isan keessattuu isin waan tahaa jirtu rakkachaa jirtu biyya sanitti nama ilmoo qabu maatii qabu dhiisi jettee naan gargaaretti akkaawuntii fudhattee gurmeessitee namallee gartee akkaawuntii gara biyyaatitti illee duruus ergite haa galootomtuu hin Beeyruut irraa obboleettiin teenya nama hunda maqaa dha'uun hin danda'amu hedduun keessan gartee yani tattaaffii godhaa jirtan akkamitti gargaaraa namuutu gartee akkuma isin mijjootutti waan asirra dhufneef waan biraatii miti ergaa dabarsine rakkannee gartee isin dhufne malee wal bira haa dhaabbanu jechuun rakkataa biraatillee hedduu godhu jirtan hedduu gootan ka obboleessa keenya warra rakkachuu jirus baay'ee beeka fayya qaba alhamdulillah inni lakkoofsicha deebi'aati maxxan samee lakkoofsicha agarra fakkeenyaaf amma namni hedduun lakkoofsa arganne ani fakkeenyaaf amma lakkoofsaan agarra lakkoofsatti lakkoofsa asirratti deemu jira 20 10 akka 52 70 fi 9 57 33 asirra deemu jira lakkoofsa qunnamtanii isiniif akkaawuntii illee kunoo akkaawuntii biyyaati fakkeenyaaf asirraa masirratti qarqaaruu danda'amu amma namni baay'een akkaawuntii biyyaa yoo qabaate akkaawuntii biyyaa irratti qarqaaranii haala saniin wanti itti akkaawuntii biyyaa isiniif hin kaaya bismillaahi rahmaani rahiim kuno akkaawuntiin biyyaa haadhateetii miti amaan Zeeni Hajalii Hussein jedha akkana akkaawuntiinis ka haadhuma xiyyaatii lakkoofsis ka haadha kiyyaatii namni argachuu hin dandeenye haadha kiyya argachuu illee ni danda'a garuu namni baay'een agartee waa'ee gartee telegiraamaa fi iimoodhaan lakkoofsa kana bilbiluu fi lakkoofsi biyya maal bilbiltan kun akkaawuntii fudhattanii maqaa kana goonaan. Bilbila haadha kiyya nama guddaadhaa haati xiyya nama guddaadhaa jechuun yeroo isiniin jedhu maanguddoo akkasii illee miti haati xiyya nama wadaatiidhaa nama barate haa taatu ammoo nama guddaadhaa namoonni gariin irra dawwalanii waa gaggaafatanii isa dubbisuu barbaanna jedhaniini namni na bilbilus ni jira. Kana bilbilee carraa wal nu argisiise wal nu agarsiisa karabbii wal argaa jedhee ganama katabbiin jirtu wal argumatti jirra karabbiin jedhin ammoo ka bilbiltee dhabda jedhellee immoo sun dalagaa rabbiitiin waan akkasii irra turee waan akkanaa daa'ima qabaa turee bakka akkasii tureen sababa waan taateef wallaahi san argee dhiisellee hin beeku kaachirraa hafe ammootu guruppii isaanillee isin as jala isinii kaanii jiranii kun waan gaariidha rabbiin isin bira haa jiraatu. Kadhanillee haga qabdii anis kadhachuu illee hin barbaadu. Linkii garee jirtu. Garee linkii jirtullee jala kaanii rakkoon hin jirtu lakkoofsa guruppii ijaaree abbichi naa ta'uu fedhe feesbuukarra baay'ee faffaca'ee jira akkaawuntiinis ergee riisiitii sannaa ergee akka sirriitti saniin hordofachuu danda'a waan ta'eef ulfaadhaa isiniin jedha akka sanirraa hafe ammootu yuutuubii kiyya banadhee jira yuutuubii karaa
chaanala kiyyaatiinis wal arguu inni dandeenya. Chaanala irratti wal arrabsinu osoo hin ta'in ka gaafii irratti wal gaafannu ka barnoota irratti walii dabarsinu. Kawaan hawwanii wanti inni irratti hojjechuu fedhu uummanni boroo shabaabni akka kiyyaa kun akka waanaan hin jenne waan haadhatiyyaa waan hawwata teennaa dubbachuu fedhaa. Hamilee san namni na waliin qabaate waan haadha ofii dubbachuu jaartii teetirraa waa hedduu taasisuu dandeetta. Haati tantee maal akka taatee si guddifte sadarkaa akkamii keessa akka dabartee ati as geette gaafa ilmoo tantee argatte beekte. Kanaaf jazaa haadha tanteetii oolte osoo hin bulin yoo ta lubbuun jiraattu qabaatte rabbiin daddafatti si haadha qabachiisu. Dhugaa isii galchitee fi kakalee daddarbitellee har'a kiisuun hin dandeettan haadha ta'eeti garaa sii laafti. Kanaaf itti laafii haadha ta'eetitti rabbi isin haa laaffisu jedha. Chaanaala sanillee achumaan subscribe, like, share godhuu hin dagatina. Gara sinillee wal jajjabeessuu hin dandeenya. Kallattii takka bichaan maallaqa walii erguu qofaan osoo hin taane hamilee walii ta'uun waan guddaadha. Wanta ani irratti haasa'u yoo dhabe na cinaa dhaabattanii gaafii waan garaagaraa na gaafattanii na waliin guddisuu dandeettanii viidiyoo kiyya immoo namoonni kana dura fe'aa turtan fe'attanii hadda chaanala kiyya irratti mee walaa jajjabeessinuu isiniin jedha dhaamsa kiyya kun. Yoo jedhunillee inshallah injirti Oromoon gartee hundi injirti mee Abdurrazaaq inshallah yeroo hedduu tursiisee biyya Arabaa jirta rakkina deemanii dalagachuun rakkina barraa deemuun rakkina jabalarra rakkina mana taa'uun rakkina hawaasni Saudi Arabiyaa kan biyya biraatii miti waa hedduu godhe mootummaa Itoophiyaa kanaaf illee waan bira kuti lammiidhaaf miidiyaaf rakkataaf harka qalleeyyiif kan buqqeef hedduudha godhe meegaa amma haallinis akkana silaa'u numa jira mee inshallah atis daawwattoota keenya waan jettu akkasuma hawaasa keenya kan amma sirna daawwachaa jiruun kan gartee lammii isaa manidhaa jiru dagateenis waan jettuun walumaa galatti inshallah Abdurrazaaq keenyaanis waan jettuun carraan keeti inshallah. Ani wallahi waan jedhu baay'een qabu dhimma lammii keenyaa kan mana dhaatti rakkataa jiranii kan ammoo itu guyyama tokko sagantaa guddaadhaan duratti dubbate baay'ee bareededha. Namni baay'een ilma namaa nu dagatee jira jechuudha. Amma sitti yaada haala keessa deemnee jiraanna qilleensuma addunyaa kan arginaa malee obboleeyyan keenya guyyaarraa nu bira guuramanii dhamaa jiranii. Dhimma isaanii yeroo bal'aa irratti deebinaa dhimma obboleessa keenyaa kana ammoo itu maashaallah hedduu nama gammachiisaa isa qarqaaruun akka inni amma sodaataa afaan keessa qabata ani kadhaa maali jedhu kana ani dubbiin isaa tuni kadhaa natti fakkaate wanti kun kabajama Oromootu ka qarqaaran jireetii yaada. Dhuga. Maal jennaan wallahi kuma hin agarre tasa waan dhageenye Oromiyaa jechuun waan akkana kana jechuudha. Lakkuu jechuu kan itti beeknuti lama beekna shanitti lama sadii yoo baate maashaallah dhaqu wallahi rabbiin haa guddisuufi. Akkasi kabajama keenyaafuu haa qarqaarrannu jechuuf hin barbaada jechuudha obboleeyyan keenyan. Dhimma ijoollee keenyaa ammoo ustaadha wallahi dhimmi nama fageenya dhaammatu barbaadu kan amma yeroon kun Saudi Arabiyaa keessatti namni baay'een hin beekanii. Dhibeen kun qorra jechuudha. Dhibee kana amma akka malee dubbii hammaataadha gadi fageenya mee irra deddeebi'aa nu dubbadhaa jedhee kan dhaammatu barbaada obboleessa keenya ammoo inshallah lakkoofsan kellee arganne waan rabbiin dandeesse inshallah bira jirraa jiran. Akkana namuu garee keessa hin jirre hin jiru garee isaatis maxxansee jira akkuma amma seentaka gareenis achira jira garees maxxansee jira garee gartee wasaappii akkasuma gartee kun akkaawuntii isaati achira jira deebii lakkoofsaa achira jira namni kana ija qabu gurraan nu dhagaa jiru namni dhiqumatti kalaa'u an gartee kanatti yaani daawwachaa jirtan sheer walii gootanii wallahi namni 500 gaala sila hin gaaf waan hanqa gurguddatanitti ilmoo walii godhu sila sababa biraa keessa Amaara keessa argameerra miidiyaa OBN irraa argama sila obboleessi keenya. Ana waan inni gaddisiisu akkamitti miidiyaa OBN irraa dhufanii waan kun akkanaan ana ajaa'ibsa. Waan biraa yoo islaama ilmoo rabbiin hin godhini ilmoo takka argatee jalaan kun jalaa gaafa suudhatamte seenaa jedhaniiti waan gartee waan du'e dabarsu kabbaan nigigir akkan akhbaar jadiid jedhanii hin dhufan maaloo kun osoo namni jiru walii baqa mana hidhaa keessaas osuma namni jiru hin dubbatan halkanii guyyaa hidhamtoota siyaasaatuma jechaa oran warra lubbuun du'u kana du'a maxxansaatuma oran har'a uduun nu dhaqqabde kanatti mana shumeessiitirraa akka du'e jechuun eesh faayidaan qabu. Amala nama kennaa tokkotu maali beektanii? Waan takka wayii ajandaa ta'aatii daqiiqa muraasa yoo qabaatan sanuma ajandaa godhatanii dabartan bakka ta'a takka waan biraa argannaa sanuma jala kutanii dagatan. An fakkeenyaaf yeroo dabalata akka kaasan dhimma ijoollee teennaa kana kaasanii daqiiqa muraasa dubbatanii kutan ittiin deebi'an. Garuu dhimmi kun dhimma ulfaataadha. Amma dhimma obboleessa kennaa kana yeroo gaafa awwala ittiin dubbattan tokko gaafa jalqaba inni asiliin faa fidanii dubbachitan. Nama baay'ee poosti godhe barreeffama nama baay'ee dubbate. Garuu akka isheen dagatamee qarqaaramee sana Allahu alam.
Garuu silaa dhimmuma kamuu ilmi namaa tokko erga dubbate galmaan gahee qarqaaree kasilaa qarqaarullee wanti dubbatu hunduma yeroo hunda irratti xiyyeeffatee dubbate bareedaa ture. Garuu amalli nama kennaa daqiiqaa muraasa ajandaa godhatee achi booda dhiisu. Kun immoo ituu wallaahi waan gaarii natti hin fakkaatu. Akkasi. Amaasaa bamoraalii jaamaarii joosan girrisaa waan hin jaaniif tan abar. Dhuguma wallaahi dhugaa girrisaa jechuun akka abar. Girr akkuma shimbirroo dhagaa itti darbite birra hutteen deebitu. Gaafa waa harkatti gad dhufte ammaas kayyeeyyii akka kun nama barbaachisu dhugaa rabbi. Maqaa kana baasee Oromoontu dhugumaan girrisaa. Gartee maaliif jennaan hin dhaadatti. Gaafa waa argatte ni iyyiti. Gaafa rakkattee walitti buutee akkanaa taanu akkana bilisummaa nama jiruuf bilisummaa jechuun nama jiru tokko baraaru. Nama tokko gargaaru qabsoo jechuun kallattii adda addaa jaalmarra hojii bosona keessa ciisuu miti. Namuutu geessaa kan qabeenyaa yaada barreeffama irratti nama kakaasuudha. Obbolowwan kiyya kan miyyaan baa daayisporaa jirtanis kunoo akkaawuntiin kunoo asirra jira obboleessa keenya birraa gammadii jala kan jiru gartee feesbuuk isaa jala jira inshaallahu taala kan biyya alaatiis kanatti waanuma kanaa sonurraa kaasanii Umaa inshaallah waan rabbi maqaa gartee abshira Umaa akkanuma addunyaa tana akkana atakkaraan barbaadu wallahi si gargaaruu baatanis sagalee sii ta'uu baannus si isaan gaafattee ilmaaniin argadha Oromoon argadha atak rabbi kana kan gartee Arrami Abdurrazzaq biyya baqaa keessuu darabii ilmaan kan yoo rabbi si kanne achiif dhaabe obboleessa keenya kana ta'e akkam maaltu ni dhagama gartee maal gartee gammachuudha. Bara kamatti nuti illee dubbanna malee itaafoonti rabbiin murteessa itaaf ilmaan isallee jalqabuma dubbiin rabbiin murteessee jira garuu nuti akkuma namummaatittiin qarqarraa inni kun obboleessa keenya osoo nuti jedhu hin rakkatin jechuudhaaf malee. Mul'atu viidiyoo mee koota inshaallah obsi malee jaa shamara ta'e dhiira taatus hin beekne warra obsa rabbi nu haa godhu waan irra obsanii jira waan irratti hin obsine jira beektu. Obsi. Shamaramoo dhiiraan beekne. Obsi assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin obsaatuma jira obsan waa kan nuumee inshaallah baga jiraattee anaa dhufa eessarraa seente. Dubaay irraa. Maashaallah baga dhufte obboleettii ta'u obboleessa keenyaan salaaman jeeni baga rabbi si gammachiisee jaa gaafa fuudhee ugaa namni Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya Amaan Huseen baga rabbiin si gammachiise rabbiin si haa guddisuu rabbiin si haa gargaaru sillee. Amiin. Walumaanuu baga rabbiin nu gammachiise baga waliinuu nu gammachiise san hin dagatini ilmaan takkobaatii miti takkobaa barta nam tokkichaaf ilchaatti kenna rabbiin. Oromoo bal'aati. Kanaafiyyuu baga rabbiin nagaan nu hiikee nu kullii kennayyuu baga rabbiin agartee waan kana ijaan rabbi nu agarsiise. Hawwii ture waan maganayyuu arguun hawwii ture rabbiin baga nu agarsiise. Amiin. Obsi. Shabakkaasiitiin seegaa'ee baga gartee akkana ta'anii wal gammachiisuun wal eebbisuun kana caalu jirtu. Waan takka jira. Jedhi. Waan takka jedhee abbaa kiyyattu gaafa fuudhu yaani haasoo inni dheeraa ture. Achi dura haadha mana xiyyaa dura nikaa nama biraa godhadhee ture. Aywa. Namni sun narraa fageenya jira biyyarraa gara na fidachuuf ture gaafas waliin arganne akka haaluma jiruuti carramaa midhaaniif biddeen yoo wal bira hin jiraanne riskii yoo wal bira hin jiraanne rabbiin namni waliin haasa'ee qofaa fi miti musababaadha wan. Akkas. Kanaaf achi haadha manaatii gaafa fuudhuuf laalladhu abbaa kiyyaan mari'adhe abbaa kiyyaaf ergee footoo isii haadha tiyya bira jirti. Haadha kiyya waliin jiranii viidiyoon haasa'u turanii saasanitti footoo ergeef. Ergeefi jennaaniin abbaan kiyya haadha mana tiyyaa tana laalee hay boo maali boo arabu man lafarra deema kaa arabu qulqulluudhaan an jedhe abbaa kiyya mani akka dheengaddallee isin himee ture dubartii keessa na argate hangafa isaati. Hiriyaa isaati abbaa akka waan hunda isaati akkasin na laala hedduu takka waan itti dhiyaadhaa na haasofsiisaa itti haasa'a.
Jennaan bara abbii silaa mucayyoon tuni bareedduudha. Xiqqisho hojjaatan narraa gabaabattee jedheen abbaa kiyyaan. Hojjaatan narraa shilingii bara abbii jennaan. Maala maanii kiyya yoo isin shilingii taate ati birriidhaa miti reenaan jedhe. Gaafa isin ulfooytee akkana dubbiin haadhateen san isinii meeqa jarjaree haadhatii himee akkana hospitaala hedduu keessa deemee maali saniin isin himee jira. Dawwaleef amma isaa. Dawwalee fi bara abbii akkana waan akkanaati. Balau maal haasoftaan an jedhanii dhugamaa baraa jedheeni maadhiin gadda shilingiin jettuure kunoo birrii nagarre. Wallahi. Dalagaa rabbiitiif isinii kaasee achumaan yaadannoo abbaallee haadha bichaa miti. Haadha bichaa waamaa oolu sun warra garasiisa yoo taate malee nu bira hin jirtu. Kanaaf haatillee abbaan illee. Ayi network keessaa baaseen se'a. Obse salaamu alaikum. Rabbi nun godhin jenna gaa. Amiin. Obsi malee obsi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan qabdaati moo ganaa heerumte moo heerumne mee dura waan si gaafatu. Lakka heerumne ganama eegarra inshallah. Baali si haa badhaasu akkanatti boo yoo horon horu akkanumatti horu. Takkaas rabbii nama kana lamaasi. Amiin. Takkaati seenaa keessatti nama lakkuu shan argitee ganda naannootti dhalattetti. Oromoo tana keessattuu. Lakka argitee. Eessuma kiyya qofatu haati manaa eessuma kiyyaa obboleessa ummii tiyyaa qofatu lama dayaniiran arge malee deebiteeti mucayyoon abbeeraa kiyyaas illee lama dayaniira arge 5 kana argine malee. Ajaa'iba rabbi maasha Allah. Lakku si akan nutillee nabbo rabbi si gammachiisu. Gartee tan barakaadhaa rabbi si akan tan fayyaa ilmoo nagaa qabdu. Mee hawaasa keenya shamarran keenya maal jetta biyyaan baay'ee salaawati biyya Dubaay jirtanii nagaa namni gartee wal bira dhaabbachuun dirqama du'aayii walii godhuun dirqama. Mee hawaasa keenya shamara keenya nuu maal jettan gaa waa'ee shamaraa beeka jedhanii gartee rabbi sirraa jaalatu atilleen baga dhuftee. Naam. Maal jettan dhaamsa hawaasa keetiin shamarran akka keetiitiin kan biyyaan baa keessa jiru maal jettaan jee. Network settings ya. Allahu musta'an. Akkasii obsee teenya nagaan jiraadhu inshallah. Irraa nama biraas ergataa ture mee walitti deebina inshallah. Sanii amaan inshallah rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa laaffisu. Kuno gartee maashaallah bareedaa kana shan kan amma afurii jira. Rabbiin gartee kanaa hojjetaa nama jiraachisa. Tole meegaa inshallah karaan gabaabaan itti namni wal gargaaruu danda'u silaa biyyaan baa keessa jirta. Dhugaa namni gartee silaa akkamitti community'n gartee bakka san jirtus waa waliin godhiniin sanis gaafiidha. Sanitti dhiibneetu amma waan irra fuulleeffatu ilmaanuma kana aba bayyanattu ilkaan abaaftu rizqiin isii ufuuf dhufti. Gadaameessaa keessatti wayiiti nyaachifte. Baati ji'a shan namni nyaachisee jiru takkaa gadi baatee namni gadhaatee jiru takkaa Facebook irra dhufteen ilmaan shanii gadaameessaa qabdi gartee haa nyaachisu na hojii nyaachisaan jenne eega addunyaa irra dhufan rabbiin riskiin dhabuuf abadan ati bira jiraattus jiraachuu baattus ani sagalee ummanni kun way sodaataa jedhaa baran kara keessaa amma dhugama rabbi yoo ka dubbannu mucaan kun yeroo jalqabaatiin hangafa sila namni ilma dhiiraa ilma dubartii yaa rabbi ilmoo hangafa ilma dhiiraa naa godhi intala durbaa naa godhi jedhee kadhata. Dhuga. Ammoo to asan keessan jiru rabbiin agartee dhiirallee shamarallee akkuma barbaadu rabbi naa kenne. Alhamdulillah. Galanni isaaf haa ga'u. Alhamdulillah afurii fi shaniin na kenne shan na kenne afuriin horadhu naan jedhee ummanni kun immoo an akkanatti fakkaatutti ummanummaan Oromoo bal'aan kuniyyuu sila sodaan isin ofirraa qabdan ana guddisaa sodaataa jirtamu isintu sodaataa jiramu annaan galle yoo annummaan kuniyyuu naan galle lamuu itti gaafa lamuu itti deebi'u 8 isinit deebi'aa sodaattamu kataa lamuu tana sodaattamu. Allahu akbar. Wallahi itti yaadamu ofii asii achi wal guddisti ilmoon. Wallahi. Yoo rabbiin natti
Anarra namni ni jira. Itti deebitu. Daatti deebitanii hin deebitanii ka jedhu jira. Rabbiin beeka san. Ajaa'iba rabbi. Jechuun shari'aa teenya keessa bultii teenya keessatti akka waliin jiraatu rabbiin akkaataatti shartiitti waliin jiraatu awwaala rabbiin agartee kitaaba ofiitiin dubbate. Akkas. Kanaaf sanaan kallattiin san irra deema. Rabbiin immoo yoo natti kenne inshaallah yoo agartee paantii qaamaa ta'uu raddu san illee hin qabaatin riskii ofii guddate. Rabbiin awwalumaa gaafuma nufuunuyyuu jiruu halaaliin jiraadhaa wanni inni jedheef wanni inni su'aa kan nikaa hidhachuu dandeettan jedheef akka ilmi namaa kun haraamatti hin dhumneef. Sahih. Namoonni keenya baay'ee nama biyyoota Arabaa keessa jiranillee biyya keessa jiranillee akka jiruu Arabaa ta'u jirti jireenyi ilma namaa kenna. Gabbararraa jedhi abbaan ilma dhoorgachuu abbaan intala dhoorgachuu jedhi. Sababa maallaqaati kun muluun isaa osoo abbaa ilma intalaa fi mucaan wal feetu lakkisitti hin gurguru jedheeni hiriyyaa isii kan fakkaannetti gurguruu jira abbaan. Dhugaa. Waan qabeenyi inni qabu qofaaf akkasitti ta'uu hin danda'u. Kanaaf rabbitu jira. Kanaaf ammootu karaa sanirra yoo deemne riskii rabbiin harka jirti. Ana harka hin jirtu si harka hin jirtu. Ani ijoolleetti yaa waa godhuu hin danda'u. Biyya nama keessa jiraadhu tana keessatti waan ajaa'ibaati. Jaarsaa fi jaartiin garaagara waa nyaatan. Yaa salaam. Yaani jechuun jireenya yoo isin xaamiyaa birii lamaan naa fidi kabajaan Oromoo bira jirtu bakka takka iyyuu hin jirtu. Ollaa ofiin kabaja. Isinii malee siin jedhuun Oromoon. Abbaa fi ilmi asitti ilmaa fi abbaa waliin ergamtu birri yoo rakkatte walirraa liqeeffatte malee abbummaas dhufanii argannaaf fakkaatee biyya kana keessa nama zubaalaa yookaan ammoo qoshaashaa guuru abbaa kiyyaa akka ta'utu hin ta'inne biyya kana keessatti hin taa'u. Homaan godhuuf ilmi isaa sun kana muluu isaa iyyuu dhabuun jaraa maalittu kana nu godhe yoo jennee kayaan nu taate tokkoffaa imaana onnee keessaa fixachuu. Imaana fixachuu malee abbaan kiyya osoo ani jiru osoo lubbuun jiru. Dhagaa mukatti bu'ee osoo an fiduu danda'u abbaan kiyya umrii 70-80 nu gaffiiguun malee nu biratti. Allahu akbar. Isa gaafas kabajaatu isaan mala, algaatu isaan mala. Kanaaf karaa sanirraa kan deemne nuti kulliin kennayyuu karaa agartee rabbiin jedhe sanirra haa deemnu. Ka kiyyaallee rabbuma jira. Ka agartee namuutiyyuu rabbuma jira. Rabbiin agartee caaltutti immoo ummata keenya kan rakkataa jiru ka suudii keessa rakkachuu jiru san obboleeyyan teenya ta suudiitti mana hidhaatitti eeshii takkitti nyaatanii bulan sun rabbiin haa dhaqqabuun. Wallaahi rabbiin haa dhaqqabuun. Namni rakkoo caaltu keessa jiru ummata san ummata sanii ammootiyyuu nuti maallaqa ergitee fi ummata waa godhuu fi dandeettu miti. Nama agartee humna kan kee kennitee fi waa godhuu fi dandeettu miti. Garuu ammootu wanti ati godhuu fi dandeettu sagalee. Mootummatu itti taphachuu jira. Kanaaf isinii dheeressaa arnaaf fakkaate haasaa keessanirra deebi'aa rabbiin agartee mirga nu waa godhu. Kulli kennayyuu agartee muslimaa muslimtitti Oromoo Oromtichi. Kulli bakka lagaa baddaa lagatti rabbi nu bira haa jiraatu. Bahaa fi gala keenya nuti hin beeknu rabbi beekaa bahaa gala keenya rabbi nu haa bareechisuu isiniin jedhaan. Nama bilbilaansi bilbilee jechuun bilbilaansi jechuu jira. Inni si dhaga'ee jedhiin amaan biyya Kuweetirra. Ayyee. Dubbaddo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amaan baga milkoofte baga argitee kana rabbiin si ga'e maashaallah rabbiin ilmaan rizqii ofii guddatti namni si qarqaaru rabullee rizqii hojiin dhalatti waan ta'eef baga rabbiin gammachiisee haadha warra keetillee gammachiise jechuun barbaada. Aamin walumaan baga rabbi walumaan nu gammachiise obboleessa kee. Jajjabaaddu waan jiruun immoo wal biraa jirra abummaa as keessan isin dubbisa waan jiruun kondishin naa godhaachu inshaallah. Abshir jaba amaani atiisi inninis amaani ajaa'ib. Amaan maqaan abbaa keetii amaan eenyu isaati inni irraanfadhe. Hussein moo Hassan? Amaan Hussein. Ani Sultaan Amaan. Sultaan Amaan akkas taate abbaa keetii. Abbasiita abbaa keetii bilbilee nama jabaadha community. Warra hawaasa. Abbat ilmaa bilbile moo ilma abbaa bilbile? Zaman abbaa laadhaa beektu. Zaman abbaa laadhaa. Tole Sultaan inshallah maashaallah nama jabaa kan jaalatu rabbi sirraa jaalatu akkasii inshallah. Bakka inshallah numara rabbi waliin nu jaalatu jajjabaadhaa. Rabbi haa dhaabbannu haa qarqaarru argitee
innillee biyya ormaa keessa biyya argitee biyya Masrii sanii fi biyyi biroo garaagarummaa qabaachuu dandeessu. Dhugaa. I think akka beekutti Sa. biyyi sani baay'ee ulfaattuudha haalli jiru. Kanaafuu bira dhaabbannu waan humna keenya hin dandeenyu bira dhaabbachuun dirqama keenya. Akkasii. Dirqama keenya bahuu qabna ka egaa nama egguma jiru bira dhaabbachuudha gaafa inni deebi'urra wayituma jiru san qarqaari yoo dandeesse waan humna dandeettuun yoo dadhabde du'aayii godhiifi. Akkas. Wanti jiru. Akkana. Inshallah jajjabaannee bira dhaabbannu jedha hawaasa hundaanuu inshallah. Ayya tole galatoomi sultaan ko. Jajjabaadha keessan isin dubbisaa. Tole. Akkana gartee community gartee Kuwaitirraa nama jabaa kan jabaa hawaasa kana gaafa baqatanii akkasii biyya san rakkatanii illee xayyaara godhee fi kan godhee gara biyya galchuu ture isa nama jabaa kan beeku gaafa anis gargaarsa kiyyaratti illee waa hedduu nu gargaara uummata jaaree si gargaara keessaa nu dubbisa inshallah hawaasni gartee community achi isaan wal beekanii mashallah kana obbolawwan kiyya seenaallee nama dagatu gaafa ijoolleen tun gurguddattee bakka keessa mashallah sa ijoolleen tun tana madhee gaafa kan social media irratti akkana jenne gaafa ati gargaaree itti gammadu gaafa gargaariinis gaafa ijoolleen tun hoogganaa taate seenaa isii gaafa dhageewu taate ulamaa'ii taate hayyoota beekaa taatu sirraan baatu seenaan inshallah akhiratti illee seenaa namarraan baatu waan qabdanirra liyunfiq zu sa'atin min sa'ati abbaan qabeenya isaatirraa hanqa qabu hinkama qaburra haaqannatu jaan faman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu la waan rabbiitti badhaase aboo gartee nama san gartee wal gargaaru jedha jabaadhaa obbolowwan kee waan biraatiin wal bira dhaabbanne wal gargaaru isa qofaami kan biraatti sedduudha mee isa kana gammachiifne galatooma obbolowwan kiyya gartee galanni keessan jannatu firdoosin haa ta'u kaisinin jedhu silaa biyya jiraate harmee isaa lafasaa qotatee naggadatee gargaara mootummaan silaa biyya teenya keessa oromiyaa matana keessa shakkii gartee hin qabu biyya teenya keessatti argame abbootiin qabeenya warroonni beekaman wala miidiyaan gartee badhaadhina feetu jettan hundisi akka gartee interview godhee waan hedduu godhaniif shakkiin qabu leennoo maqaa biyyaati gartee masaraa abiyyi biratti illee argamuun mala arra biyya gartee baqaa biyya maaleeshii keessa jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaas tiisee hawaasa keenya hunda sinaatiisuu jabaadhaa kan biraatillee itti yaada baluuf waan riskii hedduun beektaa takkuma jiru biyya baqaa keessa sodaataa jira fadhu lama kannaaf deebi'ee fadhu sadii kannaaf hin beekamtu maaluma sodaattan akka inni jedhe sa ammaas gartee booda gartee shannu gafiduu deemu saddeet moo kudhani kennaa rabbiiti gaafa wali dhufu namni ilmoon argadhu yaa rabbi naa kanni gartee baay'eetu dhabee jira booyaa jira kanneef irra na gargaaraa jedhee tana maashaallah walitti gaddeebisna waan walirra dheeressin jiru lakkoofsi kunoo gareen kunooti dirreen tana fardi kana eenyutu gartee kan mo'atu jannanni gartee kana jechu jannanni kanuma falyatanaafasil mutanaafisuun obbolowwan kiyya waliin janna ilmoon takkaa guddisuun biyya faranjii keessattis rakkina biyya ofii bakkuma hundattu lamaa sadii gaafa sikkanne gartee yoo gartee rabbi nama laaffise malee rakkina rabbi subhaanahu wa ta'ala isaaf haa laaffisu waan as dhufneef warri ila gar torbaan kutirra social media hundarratti dhufe dhageehu gartee kan hin dhagehin ni jira jeen yaadu nama oromoo raatee kaafaan kana dubbatu kan biraatu ni dhageya na gargaara bira dhaabbadhaa dirqama keessanii namummaa amantii osoo hin jirre naannoo kutaa kudha takkaa hin jedhe wallahi guyyaa tokko waa gootaniif wallahi walitti himne akkaawuntii walii kanneen guyyaa inni sin galatoonfatu dhufa guyyaa rabbiillee subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa sin galatoonfatu dhufa ijoolleen tunillee gaafa oromoo ta'e galatoonfattu biyya baqaa keessa dhalanne biyya masrii keessa dhalanne abbaa keenya gargartanii seenaa teessan dirqama keessan amantummaa fi oromummaa baatan galatoomaa guyyaa ijoolleen jettuu dhufa amanni dheeratu ammaa ijoolleen tun abbaarra gurguddatti ijoolleen ammaa hin turtu gartee ammaa gurguddatti beeka osumaan taa'u ilmi kiyya kanaan hin dhalchee narra dheeraatee narra guddate abbaaf ilma gaafa daawwan laalanii jiran akkasii hin gurguddatti wallahi hin gurguddatti inni ilmoo gartee daggatee biraa deema inni ilmoo diqaalaa dhalchee darbees ilmoo diqaalaa san illee numa guddatti ka biraa abbaan tu'ees numa guddatti kaati biraa duutees numa guddatti harka qalleeyyiinis numa guddatti ijoolleen abbaan qabeenyaatis numa guddatti hundisiitu numa guddatti rabbi kan guddisu bara Allah namta akka nama guddisu kan nama baraarus isaa tana hawaasa keenya irra isinii deebi'a akkaawuntiin kuno kan haadha isaa hin argitan akkaawuntiin as jira akkaawuntii biyya lakkoofsa as jira garees yoo yaadaa fi du'aa barbaadan achirra jira yuutuubii isaatis dhufnee inshallah taala guyyaa tokko irratti wal afeerree subscribe goone gartee karaa adda addaatiin waan beekuu fi ogummaa adda addaatii fi akkasitti gartee waan achirratti inni gartee maxxansuu hunda bu'aa irraa fudhanna dhufnee akkaawuntii wal garsiifna kaan ammoo feesbuukiin isin jira haadha manaatis rabbi subhaanahu wa ta'ala isii gartee maashaallah isii haa dandeessisu isii tan hoosiftu ilmoota akka harmi gartee aannan hin fixatabbo ilmoo lama sadi afur hirriba dhabuu keessa jira kaanitu hirribaaf ka'a gartee kaanitu booya kaanitu ja'a waan keessa jiran isaanumaa fi rabbi callaa warrootan itti kalaa'u beeka
obsa isaaniif kannee galtee jiruu bareeddu warra jiraate nagaanis rafee ilmaanis jalaan dhukkubsin rabbi haa gurguddisuuf biyya baqaa tana keessaas hiree carraa isaanii rabbiin isaaniif tolchee gartee addunyaa fi akhiratti isaan milkeessuun jaa baga rabbiin si badhaase yamaan keenya tanaan siin jaa inshallah na dhageessa moo na dhageessa. Endagaye ulfaadhaa baragadhaa jedhanis. Akka gartee rabbiin tokko fidee beektaa riskiin rooba qofa rabbiin samiirraa buusa. Birriin samiin buusa. Wallaahi. Nyaanni samiirraa rabbiin hin buusa. Nama walirraa rasa. Waan tokko waan uummata kana yaadachiisuu barbaadu jira. Uummata keenya kan alhamdulillah har'a wannan rabbii kee galateeffadhu waa heddullee taatu. Ilmaan xiyya bira jiraadhee lubbuudhaan ilmaan xiyya arguun waan guddaa. Ijjatiyya ijaanuu arguun waan guddaan haadha xiyyaanillee har'a kana daa'ima reefiisiin amma yoo adada viidiyoo kiyya agartu adada waan takka takka agartu badii mucaa kiyya maaluma taate maala jalaa mul'isee reefaa akkas taate. Kana si qaqqabate salaatti wallahi marqa si nyaachifti. Huqqatti mallaa lamaa walitti deemtee bar maali siin jedhan. Haadha teeti. Haati tente gaafa guddattes si jalaa naftu yoo duraa wallaalellee an argee ijoollee xiyya irrattuu jedhe Jamaal Saanii. Nama san waggaa dheeraa dura dhageeffadhee lubbuun jira natti fakkaatu darasaa ejjeesee maal jedhanii oduus ta'uu dhugaas ta'u hin beeku waan haadhaa hedduu takka dubbatanii turan. Innaa gaafa nuti ijoollee abbaan keenyaaf haati teen hagam nu bira taa'u turan sheeka dhugaa rabbi yoo ka dubbannu taate. Carraa abbaa keessa wajjin taphachuu nama muraasatti argate. Carraa haadha waliin taphachuu nama muraasatti argate. Carraa abbaan ol. Neetwoorkii keessaa baasee inshaallah ta'ala sagantaa teenya goola warra geenye inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu olaa deebisu rabbiin. Neetwoorkiidhaa keessaa baasee na fakkaatti. Baga deebitan maashaallah. Dhufte. Yoo ofii keenyaallee akkas hin taane ollaan keenya akkas ture dhugaa dubbanna. Dhugaa. Abbaan manaa abbaan keenya haadhateenna dura deemee gabayaa wajji deeman. Guyyaan hin beeku ani isin biraa guyyaa akkamii gabaan akka ta'e hin beeku nu biraa guyyaa kamisaati. Guyyaa kamisaa haa ta'u guyyaa gabayaa yeroo baay'ee Oromiyaa keessattis haa ta'u Itoophiyaa guutuu keessatti haa jennu. Abbaan manaa mootee laallataa jegna haadha manaa irratti ta'uu fedhaa. Haati manaa tun immoo nu biratti gabroomtuudha. Akka haadha teennaatitti miti akka sarratanyaa teennaatitti iyyuu namni ilaaleen jiru kabajaan kennuuf. Akkasittuu dhaltee guddiftee namni haadha ofiitti deebi'ee haadha ofii arrabsu dhahu ni jira lafaaf qabeenyaaf. Birri maallaqa waan itti gama waan itti argu. Kanaaf namni abaarsa haadha abbaa irraa fuudhu jirullee ni jira. Rabbi haadha abbaa teessan irraa isin haa oolchu. Kanaaf wanta isin yaadachiisuu barbaade haadha teessan akka isin daganne isin yaadachiisuu barbaade. Anarra bultii ijaaradhee argee osoo hin ta'in argee ani isin dura arge. Fageenya arge. Rabbiin na agarsiisee jira. Nama maratti mul'isu rabbiin haadha dhattantee jechuun wallaahi hin argattu. Lamuurra deebi'uu hin dandeettu. Abbaallee hin argattu garuu ammootu rabbiin kitaaba keessatti illee akka jedhetti haadha marraa meeqa irra deebi'aa jedhanii haadha tana jabeessaa jedha. Kanaaf haadha teessan jabeessaa bakka jirtanii rabbiin isin haa jabeessu. Abbaan manaa yookaan abbaan keenya haadha mana teennaa. Daawwattoota keenya neetwoorkii keessaa baasu jira. Eenyus anuma bilbila jiranii bilbilaas rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf haa laaffisu. Meen qobboleessa keenya ol deebu. Salaamu alaikum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtanii? Kam jirtu sheeka kenna? Alhamdulillahi rabbil alamin. Keessaan illee hin baay'ee isni argaa ture naaf deebisuu diddanii. Wallahi hin beekne eessarraan? As Ameerika Masiyaatu Larraayyi. Yaa beekee yoo singitanii. Eessarraan maal eessaan na ergitan? Laayibii amma isin dabarsaartan keessaan isiniif barreessaa ture. Waa hin laalleen agarree walaalatti jiru. Innis keessaa bee neetwoorkii baaseen si'a. Amma bahee jira moo keessa jira? Amma bahee jira ni deebiin qasuume inshaallah. Rabbi haa deebisu. Bareedaan asirraayyee dhaamsa qabaaf ture. Kulle haala rabbi argisiisuu hin dandeenye. Dhugaa. Akkasii miidiyaa isaaf miyyatee ture ayyee. Inni dhufaamee ol deebi'ee yookaanis inshaallah
Ataka doa mole gona. Mashallah account argadde jira an dura dubbaddeeti nama jajjabeesse haala saniin kennuuf akkas wallahi akka malee nama cinqeeti ya baqaa fi lubbuu takkaanuu baraaramuu jajjabdu beekta. Wallahi lammiin ta'e kan namni biyyaan baase jiru sila waan saandiwiich haatuma dooraa diidam sila walii erge tana qabsoon malee wata gabbaan. Naan tokko biraa bahillee biyya sanii nama bahe. Yaa Allah tole. So baay'ee waan garaa nama nyaatu biyya san keessatti dararaa hedduu keessa dabarsanii. Sa. So kanaaf insha Rabbiin isa rakkisanii waan hundaafuu bira dhaabbannaa waan dandeenya. Hin dhaabbanne inshallah. Abshir rabbi sin raa jaalatu. Yoo inni deebi'ee anis yookaan irraa hin baanee dhufnaa boruus deebinee toon bifa itti gargaaranii irraa soinaan qarabbiin gartee galma isaa ge'uun inshallah. Tole inshallah galatooma ulfaadha ishee. Maqaan eenyu waliin baranne? Ani asiin dura isin bilbilee ture yeroo hillee isin narraa kaasuu hin dandeenye. Sagalee natti yaaree natti fakkaatu. Nama kana kallattiin doonoo bilbilaa wayyaa jedhu. Yaa ani Abdurrashid. Maashaallah. Rabbi si haa tiisu ayyee qabbanaa sani keessattis. Amin inshallah ustaadha keenya amin ulfaadha. Okay Abdurrashid jazakallah thank you so much. Qabbanni immoo keessatti hoteelarra jira. Jajjabdu dhiisee tana waliin gaafatani. Nu bira immoo waan guyyaan muraasaati guyyaa lama sadii keessa jirra qabbanti isinoon immoo kan bira bu'e.